Oolmaa bultiinis nagaa. Nageenyis hin balaadha. Okay, bakka kan jiraattanii akkam bultan? Bultiin naguma. So, ammas walit deebine. Bakka nagaa walit deebine. Ani duraanuu sheer godhaa walitti daddabarsaa illee hin jedhu. Abbummaan fudhate haa fudhatu, abbaan hin fudhatin isaa dhiisuma guddoo irraa cinqeen qabu. Ammoo silaa namni waliin taa'ee mari'ate gaarii. Okay. Amma yawaaruma rakkam nagaa baga nagaan dhufte. Wanni dhageessee haala biyya keessa deemaa jiru waan tokko tuttuqee darba. Odeeffannoon biyya keessa jiru daran hammaatee jira jechuun argitee haalli lolaa, haalli karaa deemitti walumaa gala wal quunnamtiin miidiyaalee makiinaa kun argitee citee jira jedhu amma guyyaa sadii seerumaan dhoowwaniiti jiran jedhanii amma karaa shawaa gara walisoo kanaa Ilubaaboor Jimmaa karuma tokkitti kanarra dhufa gara oliitiin gara laqamte keessa gadi ba'uun yaa fagaatulleen gara sanaanis ka yaa'u jira Ilubaaboor. So karaan guddaan beekamaan isuma tokkicha walisoo keessa ba'uudha. Walisoo walqixxe keessa ba'uudha. So karaan kun citee jira jedhu ganama kana qofa addan baafanne edaal kan agaa guyyaa bajaajii malee wanni karaarra deemu hin jiru jedhani. Egaa wanni kun argite aga yoomitti itti fufa waan beennu hin qabnu. Allahu alem. Inni wallaggaan argite waggaa meeqa beelessee argitee dhukkubatti gadhiisee namni dhumee jedhe ammas dhageessee shawaa guutuu ol ga'ee jira jechuudha. Guutuu. So wannummaan argitee karaarra nagaadhaan deemee galaa jiru hin jiru. Argitee Awaash akkasii gara argitee Dirra Dawaatti waan ol lufuu akkasii karaan hundi xaxama keessa jira. So baadiyyaa hunda argitee warri ijoolleen gaaraas qabattee jirti. So magaalaa gaa mangistuma tarkaa qabaa. So akka kanaan argitee jireenyi namaa fuulduratti deemaan baay'ee rakkisaadha. Sila haalli amma gara mootummaatiin haa haasa'amu. Hafuurri isaa bareedaadha. Hojiin isaa immoo dukkanaadha. Jechuun yeroo tokko yeroo waan argitee hawaasaa kana atteeshinii isaa hatuudhaaf jedhanii wanni babbareedaan tokko ni dhiyaata. Wanni babbareedaan gurraan dhaga'amu tokko kan akka baarii irratti marree ta'uu, baarii irratti irreecha kabajuu kun argitee yeroo haasa'amu hin bareeda. Garuu atteeshinii argitee Oromiyaa keessa jiruu fi naannoo Amaaraa jiru jijjiiruu hin danda'u. Jechuun ammas loluma biraati yookaan balbaluma biraa saaqama malee isa as keessaa isa argitee hawaasa harkaa qabu isa cinaacha nama waraanaa jiru argitee fayyisuu hin danda'u. So isa kana ka fayyisuu danda'u rakkoo wal gidduudhaa qaban fixuudha. Dhageesse biyyattii dhumtii taa'anii akka biyyaatti
akka biyya Itoophiyaattis ta'e taa'anii mari'atanii rakkoo as deemaa jiruu fi namatti dukkanaa'e kana irraa saaquu fi paartiileen jiran mara walitti waamanii argitee beeytota mara waamanii rakkoo kana furuutu furmaata. So wanna gara Somaaleetiin ka'e gara amma wannaatiin ka'e jajjabaadha. Addunyaan marri waanuma kanarratti ibsa baasu amma kaleessa hagaarraatti hagadeen gaddaa hagaarraatti ibsa baasu dura dhaabbataa jiran jechuudha. Haa dura dhaabbatan malee wanni argitee aga kanattis argitee namas sodaachisee utaaltee ati balbala akka nama mana keessa jiru argitee waa alaayyinaan utaaltee balbala cufattuu miti jechuun wanni inumaa nama sitti kakaasu biyyoota adda addaa hunda amma chaayinaanis dura dhaabbatteetti hin eeyyamnu jetti. So jarrinis Taayiwaaniif jecha wannaa qophaa bahu kana biyyarraa warra citu kana hin eeyyamani. Warra biyyarraa cinnee qophaa baana jedhu kana hin eeyyamani. So maaliif nama hedduu cicciramee dhuma. Isa kana argitee keenyaafillee dawaa bee. Keenyaafillee dawaa. So kanaaf inni kuni in ta'u ammoo namni gaafachuu ni danda'a. Sabni tokko hiree murteeffannaa isaa aga fottoquu gaafachuu danda'a. Ammoo fottoquun argitee bara kana keessa ageesse hin danda'amu. Baay'ee jajjabaadha. Baay'ee seeratti guuttachuu qabdaa. Seeruma guuttatteeyyuu akkuma kunoo Somaalee kana rarra'ee hafaa. So biyyi tokko illee yoo si eeyyame jala tarii waggaa 20 booda immoo biyyi 2-3 faa si eeyyamuu danda'a. Akkasumaan tura keessa yoo biyya taa'aa dhufte malee akka biyyaatti waa gurgurtee akka biyyaatti waa bitachuu hin dandeessu. Baay'ee rakkisaadha. So WhatsApp jennee irraa duraan jedhe akkan seenan hin jedhe Kamaal. Kanaaf haalli argitee isiin cituu sun argitee baay'ee Amaaraa fi Tigireedha warri hin cinna jedhu amma Amaaraa Tigireen dhiisaniiru. So artiklii 39 amma Amaaraa fudhatee nuti amma sana gadhiibneerra jechuun qabsoon bilisummaa Oromoo wannaa sana gadhiiseera. 39 sana gadhiiseera siilaayinii sana gadhiiseera. So ummanni ammoo hiree isaa mirga isaa murteeffachuu hin danda'a. Aga fottoqu sii jettu qofatti hin taane malee isiin Amaaraaf hin eeyyamu jechuu Oromoon. Maaliif? Kan eeyyamuu danda'u Oromoo malee hin jiru gaa. Finfinneetu eeyyama bara. Finfinneetu maayikalaawii isatu eeyyama. Argite gosti tokko wannaan amma fakkeenyaaf argite wannaa keessaa Afrikaa keessaa ba'uudhaaf dhageesse Afrikaa keessaa ba'uudhaaf wanna kan murteessuu fi danda'u wannaadha. Finfinneedha bara. Finfinneedha. Maaliif? Maayikalaawiin isa gaa. Maayikalaawiin Afrikaa isaa bara ofiisi ka jiru asii. Bakka akka biraa akkasumatti Afrikaa irraan citee ba'a jechuu hin danda'u. So taa'ee achitti murteessee citaa jedhaan sin eeyyamneerra. So akkasi sabni guddaan biyyi guddaan amma Itoophiyaa taatee jirtu Oromiyaadha. Itoophiyaan sun haftee bara. Gaafa durii hafte gaafa Eertiraan kutatee bahee hafte. So amma
giddugala kan gaafatan. So Oromiyaatu ogaa wannaadhaaf kennuu danda'a. Yaa'u forever Ogaadenaa ta'uu saba biraa ta'uu yaa'u Amaaraa ta'uu Baardaariif kan eeyyamee kennuu danda'u Finfinnee qofa. Agas yoo firmaan Finfinneen jiraatin Eertiraan beekittii kennitee fi Suudaan beekittii kennee fi oomaa waan tokko gochuu hin danda'an. Akka biyyaatti irra ka'uu hin danda'an. Wannaadhuma ta'uuf bakka nusi fudhannee irraa jedhuun malee waan tokko gochuu hin danda'an. Akkas kan naannoo Amaaraa akkasii. So walumaa gala haalli amma argitee madda wannaa bisaanii kana markaba buufata argitee doonii kana silaa gaarii silaa ta'e malee gaarii. Oromoo waan miidhu hin qabu. Oromiyaas waan miidhu hin qabu. Ijoollee Oromootiif irra guddaayyuu carraa ni banaa, carraa hojii ni banaa. Naannoo hundaa jiraatanii ijoolleen baratan dhageessee gareedhaan galmaanii hojii adda addaa argachuudhaaf karaa soquu, karaa tolchuu, mana ijaaruu. So waan hundaa fi argitee karaa ni bana bareedaan. Haga tokko carraa hojii ijoolleedhaaf ni bana. Isa kana Oromoon nis ta'e waan dura dhaabbatuuf hin qabu sabaaf sablammoonni. Waanuma bu'aa qabudha. Dura dhaabbachuun hin barbaachisu. So Abiyyiin hin morminaa. Ammoo wooma Abiyyi fide hundi haraama jechuun hin ta'u. Dhageesse? So kan keessaa fudhatanii kaan ammoo irratti mormuu waan mormantu jira. Waanuma Abiyyi dura haasa'ee fi argitee wanni mormaniif hin jiru. Nutis argitee karaa feeteen haa dhufu warri gaaraa dhufee aangoos qabatu argitee hin hafu wannaan kun. Argitee bakki galaanaa barbaaduun hin hafu. Mariidhaan waanuma ta'een lolaanis ta'e. So namni argitee waa barbaada bu'aa barbaada waa argachuuf. Jarri kun har'a mootummaa Somaaleelaand dhageesse waan guddaa argataniiru waan guddaa waan ajaa'ibaa waggaa 33 eega citanii haga kana cituudhuma isaaniitu ta'e. Irra deebi'amee maqaan jaraatuun kaane naasaamne wama tokkottu yoo bakka nama Oromoo asii gaddaqe ajjeesanii yookaan isatu nu ajjeese horii kafalaa jedhan gumaa kafalaa jedhan malee wama tokko waan tokkotti dhageettiin qaban. So har'a dhagaamaniyyuu ani kaleessan argeeyyuu pirezidaantii isaanii guyyaa lamaan arge amma kaleessaaf dheengaddan argeeyyuu. So maaliif yoo namatti gadi baate malee eenyu si arga. Amma addunyaa irratti Aljaziiraa irratti bakka isumatu ilaalama amma isumatu ka'a. Hagana kaatee dhagaamuu nu barra. Gaarii. Dhageesse? Maal argitee faranjiin tokko nan dhagaama ittee qawwee bitattee namuma fixxeetuma miidiyaarra hin baatu. Akkasuma wanni biraan jiru dhagaamuudhuma. So hagi kun isaafuu gaariidha. Taa'isa isaa waggaa 30 wayii dhageessee hin jijjiira. Argitee mootummaa Somaalee sanayyuu hin jijjiira. Dhageessee waan tokko ni argatti. Namni duraan irraanfatillee sadaqaa tokko hin kennaafi. So kanaafi argitee bu'aadhuma qaba. Oromoodhaafis bu'aa qaba. Kanan jedha. So kabira waanuma hunda dura dhaabbannu waan dura dhaabbachuudhaaf kaayyoo ammoo kaayyoodha.
wanni gaafatame wanni argite waan gidduu kanatti hawaasa Oromoo gargaaru yoo hojjetame immoo yoo waan hawaasa Oromoo gargaaru ammoo raayitii kennuufiidhuma laal raayit so waa argitee nummiine qabsoo hin faallessu gaaffii keenya hin faallessu ammoo gaaffii nu gaafanneen alaa argite jechuun gaaffii nuti mootummaa Itoophiyaa gaafanneen alaa ammoo gaaffii nuti argite of gaafannu immoo isaa bisaanii inni doonii kanuma nama hundaati gaaffii nama hundaati deebi'uusaa bareedaadha waa argamuusaa waa'is kennanii dhageessee waa tokko kennanii fi waa tokko fudhatanii irratti hojjetanii jechuun gaarii ollaan homaa rakkoon qabu hin kennitaa fudhatta ay badee deebi'ee gaa deebi'ee bara amma deebi'ee indee maal taate eessa badde yaa kanaafi isa kana waan morminu hin qabnu ammoo gaaffii keenyas isa ganama mootummaa Itoophiyaa gaafannu waan argitee isa keessaa deebi'ee hin jiru wanni jalaa bar deebi'u jira amma mootummaan Itoophiyaa labsa baase hidhamaan siyaasa ka jaraas ta'e ka keenyas ta'e ka eenyuyyuu ta'e kan amaaraa ta'e hidhamaan siyaasaa guutuma guutuutti gadhiifameera yoo jedhu kun gaaffiin tokko deebi'eera jechuudha akkas dhageesse gaaffiin poolisiin argitee poolisii Itoophiyaa kana haa jijjiirru dhageesse bakka bu'oota bakka bakkatti nama filadhaa innis argitee gaaffii tokko warra akkasii keessaa wanni deebi'ee hin jiru dhageesse waan argitee kana keessaa wanni deebi'ee hin jiru waan argitee biyya alaati waan poolisii alaati wanni bisaanii kuni soo kanaaf duras hin dhaabbannu waan morminuufis hin qabnu gaaffii keenya immoo waan dudduubbatti deebisuus hin qabu dhageesse gaaffii keenya waan dudduubbatti deebisuus hin qabu so kan immoo gaaffii nuti gaafanne keessaa mootummaan deebisu hundaaf raayitii kennina raayitii dhageesse namni haa jijjiiramu miti gaaffiin keenya namni haa jijjiiramu miti dhageesse abiyyi dhufee marroon bakka bu'u abiyyi kufee sana miti bar gaaffiin jiru seera wanna poolisiin biyya sanaa jijjiiramuu qabaa so hagana inni jijjiiramuu qaba namni hundinuu argite sabaaf sablammooti bakka bu'oota malee bakka bu'aa mootummaan ergatu malee dhageesse nama ergataa bar mootummaan ergatu malee kan ummanni naannoo adda addaa jechuun sabni adda addaa sablammooti nama filanii mootummaatti ergatan akkas ilaal akkas kan argite paartiin biyya bulchu paarlamaa ijaarratuuni akkas namatu of keessaa qabaleerraa waradaarraa nama filatee ol erga amma opidiyoo nama qeessa namaa buqqiftu jaratu argitee filatee galli namatti erga jechuudha akkasumaan sidaamaa keessa ga'e sidaamaan nama tokko ka filatee bilxiginnaatti ol ergate hin jiru gubbaadhuma kanatti ijoollee sidaamaa argitee waa hattee baatee nama ajjeeftee baatee dubartoota gudeeddee baate kana gubbaarraa walitti qabatee hawaasatti gad erge jechuudha waan bakka ganuma akkasuma dargiifaa waraana dargiifaa malee waan akkasii funaanee hawaasatti gad erge malee hawaasi asii ol hin ergan asii qabaleerraa ilma abaluu gosa abaluuti hin beenna
jedhee waan namni asii filee ol ergate hin jiru achii filamee gad dhufe soo bulchiinsa akkasiiti ka jijjiirraan nuti barbaannu. So kun argitee gaaffii Oromoo isa buuraati. Argitee ummanni tokko sabni tokko mirga isaa waan dhabe gaafachuu danda'uu qaba. Akkana kabiraan dhageessee yeroo ammaa argitee argitee mootummaan warri mootummaa keessa jirtan dhageesse hoogganooti ilaala waan tokko abiyyiin deggeraa akkitti deggertan yaada isaa deggeraa rakkoon qabu hawaasa keessan immoo hin miidhinaa hin arrabsinaa isa lolus dhageesse maqaa hinti hin jirre argite ofumaa waa argadha jette wanni argamu gaa waanuma dheengadda wannaan argate taayyeen argate taayyeen dhabe sana haganuma laal haganum wanni argamu sanum dhageesse so haganaaf jettanii nama arrabsitanii saba arrabsitanii paartii adda addaa arrabsitanii dhageesse seenaa xurii godaannisaa hamaa ofirraan kaa'inaa. Deggeruun seerumaan deggeri bakka hin faarsinna faarsin jenne inni seerumaan abiyyi deggeri waan mormite seerumaan mormu ammoo kanaafi irra dhuftee dhageesse faannoon abaariin faannoon arrabsin arrabaan hin furamu bar faannoodha jettee faannoon akkasii waan jarri hin qabne sirra kaahin waan argitee silaa jarri godhan seerumaan dubbadhu so waan godhamuu fi qabulleen seerumaan ittiin bakka wanni maqaa jijjiiranii maqaan taan irra kaanii no maquma jarri of waamuun atis waami bakka hallaqe dhageesse yoo balleessuudhaaf wannaa qabaatte karoora qabaatte balleessi yoo dhuguma ni balleessita ta'e immoo nan balleessa jedhi labsi garuu hin baduu hin danda'u tasuma dhugaa rabbiin isinitti hima faannoo oromoodhumaaf ijaarame gaallaa gadaayidha so garuu baduu hin danda'u faannoon sun abadan hin badu so sabuma isaaniitu wanna manfasii akkasii qaba waan ta'eef hin badu bakka wanni argitee nama wal lolchiisaa jiru manfasii bar wanna yaada qulqulluu si keessa bulu so kanaafi waan sammuun kee gaafatudha ammoo oromiyaarraa wanni jarri gaafatanis hin jiru sun xumurameera waggaa 35 dura xumurame sun xumurameera wanni jarri affaariin gaafatan hin jiru wanni jarri sidaamoo gaafatan hin jiru wanni jarri argitee oromiyaa gaafatan hin jiru wanni tokkollee oromiyaa keessa waan tokko wanni gaafatan hin jiru lafaa gaafachuu hin danda'ani dhageesse seera oromoon buluun itti bulu warri sidaamoo keessa jirus seera sidaamaan qabuun bulu jechuudha lafa sana warri uraagee keessa jirus seera uraageen naannoo sana waliin bulan seera sanaan bula amaarri dhageesse aadaa afaan naannoo sanaa barate haganu waan tokko dhageesse warra baardaarittan iyyadha jechuu hin danda'u yaa mulqanii ari'uu danda'u paaspoortii irraa fudhatanii yaa ichaalaal dhageesse so asin hojjattuu naannoo oromiyaa keessa jechuu hin dandeessa so yoo inni waan hin taane hojjete so kanaafi maal hin mulqamaa bar namni hin mulqamaa bar
Hai. Maala sitti yoo biyya faranjiitti barra ati yakka hojjatte si mulqaniiti biyya dhaloota sanyii kakka irraa dhufetti si darbuu bar maal wanni biraa maal de kanuma so yoo seera isaanii kabajje wajjin bulta yoo seera isaanii kabajje aadaa naannoo ani Hoolaandii safuu isaanii seera isaanii buleetanii jiraadha jechuudha. Hojii kiyya hojjedha. Hojii kiyyaanan gala manatti bakka akan wanni biraan jiru. Guyyaa tokko nan dhaabne poolisiin nan dhaabu. Maaliif? Waan tokko. Yoo ati poolisa dhaabde malee yoo argitee waan tokko rakkoon si qunname manaan nagahi jechuu dandeessa. Kanaan ala waan tokko yani guyyaa sadii moo afur fagoo deemee saayikiliin irraa hammaate wannaan hin cite hojjechiisuuf dhiyaa ganama hojiin deemaa so poolisan dhaabe alas karaa attachi siqee poolisa dhaabe naannanii dhufanii naanneffatanii karaa irraa godhanii dhufanii haayiweedhaayyuu naanneffatanii dhufanii bakka saayikiliin irraa hammaate galuu hin danda'u. Manaan nagaan jedhe manaan si ga'u fuudhanii manaan bakka wanni jarri kafalu hin jiru wanni ati kafaltu hin jiru hagan poolisa yoo na gargaariif itti dhatte malee waan dhufanii karaarraa dhufanii goranii si tuqaniif tokko hin qaban so akkana dhageesse so kan Itoophiyaa argitee falaxaa fudhatee dhaabbatu tokko isa miti hin jiru inni akkasii hin jiru yoo si to'achuu dhufan bakka wannaa taate waraqaa sitti argisiisanii bakka wajjin deemta yoo deemte yoo si hidhan yoo hidhuu baatan wajjinumaan deemta nagaadhaan namni si gaafatu hin jiru kanaan ala dhageesse inni uleedhaan jalqaba gaaffiinuu uleedha kan Itoophiyaa so kunis hin diigama kunis poolisii jijjiiramu keessaa tokko dhageesse ijoolleen arbiif kamisan beenne falaxaa fudhattee hudduu keessa nama dhaanti nama guddaa so kun salphina guddaa salphina wallahi salphina so argitee ani magaalaa Walisoo keessatti argeera waan akkasii jaarsa nama guddaadha ganam wannaa inni sibiiliidha jechuun wayaa jakkeettaa ummataa uffata garuu fardaan deema jaarsatu fardaan utuu deemuu fardi akkas yeroo gufatu dhoqqee itti facaase bakka haganumaan jaarsa fardarraa buusee dhageesse yaan immoo bisaan ho'aa tokko inni qaddee filowaa jedhani galaa jira akkas ol deemaa jiraan miilumaan an deema saa tokko ammoo ajajaadha achi keessa jira achi balbala poolisaati dhaqeen ilaal qabaniit jaarsa bu'i jedheet fuudhee poolisa geesse dhoqqee itti facaase fardis beeka miti bari mucucaateeti dhoqqeen bisaanii gara isaatti faca'e amma kanaaf yakkan qabu bar amma yakkan qabu waame jaarsa fardarraa buuseeti ilaal kai jedhaan jaarsi daqiiqaa shan asii gadi deema gattaa'uudhaaf daqiiqaa shan achi ol deema ganni isaayyuu ganna taa'ii ka'iitii miti baal ganna taa'ii ka'iitii miti sana booda an gibbiidhuma keessa ol seeneen Biraanuu jedhanii argitee inspektar Biraanuu jedhanii eran beekaa dhaqee isa waameen kottu ammoo qaamanni qaddee dhufaa jira kottu jedheen waliin ol baane shaayii dhunnaa jedheen so isa fuudhee namicha kana ilaallee jennaan inni argitee hay
wanna akkasiis jiraa hin jedhe yeroo na jedhe inni waame maaliif adabdaa jennaan argitee akkasii jedheen haa ifama gaafadhuuti gadhiisi jaarsi nama guddaadha galanii jedheeni jaarsi farda fudhatee ka'e so ol deemneet isaa wajjin deemeeni ilaal maal inni gaa wanni kun hin jedheen jechuun kam jedhe innummaan ammaati argitee gadhiifte kun maal inni hin jedheen jechuun sibiiliidha moo waraana moo argitee jaarsa nama guddaadha dhageesse yakka fedhallee hojjetu yoo hiite gaarii sa'aatii 5 daqiiqaa sa'aatii agaa xiqqaa tokko afuriif yoo hiite gaarii yooma badii balleessa kun immoo badii miti dagu wannaa waan argitee beekaa ta'e miti deebi'ee jaarsuma guddaa maali wanna adabummaan akkasii duuniyaarra hin jiru gaa duuniyuma kamirrayyuu hin jiru adaba taa'i kai nama sibiilii adaban amma inni kun maaliif bahee hin jire adabni kun adabni kun bar militeeriidhaaf bahee ijoollee waraanaatiif bahee bar malee sibiiliidhaafi miti militeeriidhaaf bahee tokkoffaa adabbichi jara hin miidhu ispoortiidhaan qaama jabeeffattaa lammaffaa argitee lashii qaamaati qaama fayyaa keetiif ta'a soo jabina wataaddaraa ta'a ispoortii hojjetta abshaappis ta'e maalis ta'e gataa ani ol ka'u quruphachuu gangalachuu soo kun hundi waan waraanaan adaban malee waan ummataan adabanii miti so egaa poolisa jedhanii jennaan waanuma ofii dirree poolisaatti gaafa leenjifamte adabamteen dhufee ummata adaba jechuudha hin beeku bar waan hin beekneedha ulee argitee uleedhaan duraan gaafa poolisaa uleedhaan poolisii hangafa isa qaxare uleedhaan dhahaa ture akkasuma inninis wanni inni arge uleen nama dha'uudha so uleedhaani namni wal dha'u dur gaafa ijoollee kanan beeku haadha manaa qofa uleedhaan dhaani jedhan ijoollees soo kanaan ala inni nu hamma hin hafe ijoollee iyyuu rukuttu soo har'a nama guddaa gabayaa keessatti yakka fedhe haa hojjetu uleedhaan maa inni gabu qabde qabame bakka du'a ta'es itti murtaa'u uleen maa inni gaa uleen maal yoo qabamuu dide uleen jira yaa boksiidhaan dha'uunis jira akkuma Ameerikaa boksiidhaan hudha qaba ajjeese san soo ni jira wanna akkasii daguun akkasii ni jira jechuun aarii keessa lubbuun namaa sirkatti baduu ni danda'a rakkoon qabu sun aarii keessa yaa yeroonni humnaan deemu atis aartee yoo tarkaanfii fudhattu tarii miidhamuu danda'a kanaan ala nama ta'i jetteetuma argite kottu faa jedhani kottas as kottu jedheetuma uleedhaan dhaa yoo inni fiige as deebi kottu ammas uleedhaan dhaa maa inni qabu amma kottaa isin lamaan isa dha'u sanaaf isa dha'amu kottaa isin lamaan isattis ulee kennanii isa kanattis ulee kennanii yoo qawwee irraa fuudhanii wallaahi isa kanatu udaan nyaachisa humnaan walin gitan qawwee sababa harkaa qabuuf wayaa poolisaa sababa uffatuuf nama tokko argite asiif achi fiissee dhaana malee ijoollee xiqqootu dhagaadhaan mataa fottoksa soo qawweedhaaf bitame namni seeraafi miti seeraaf yoo bitame seeraaf gaafatama malee uleedhaan hin dhaanamu soo kana hundaa fuudhanii walitti laaqanii dhageesse nama ittiin miidhan dhageesse seerri Itoophiyaa seera ittiin nama miidhantu itti maxxanee ba'a jechuudha taargaa isa kana kanneen akkasii dhageesse
mootummaa yoo tarkaanfii fudhatee seeratti baasee jedhe gaarii waan Oromoon gaafate keessaa wanni deebii argate waan akkasiiti. So kaan isa anni immoo karaa barbaachisaa ta'een wannaa geesse hidhaa galaanaa ta'uu argitee galaanaa wannaa baaraa ta'uu karaa danda'een argate wanni dura dhaabbataniif hin jiru. Itti fufu sun qoba suni kaan misoomaa irratti. So kana itti fufu kanaaf jecha wanni nuti morminuuf hin jiru. Nus argiteetu carraa akkasii arganne waanuma akkasii goona. Dhageesse karaa barbaadaaf Somaalee miti jinnii barbaadedhanneeti waliin farramuun hin danda'ama. Sun akkasuma. So kanaaf waan gaarii argame gaarii jedhanii waan immoo argitee qajeeluu qabu kanatu qajeeluu qaba jedhanii dura dhaabbachuun barbaachisaadha. Waanuma hundaa akka Oromoo woma jibbuudhaa woma mormuudhaa fi uumamee akka namni namaan hin jenne. So wanni nu gaafannu jira wanni nuti argitee deeggarrus jira. Waan mootummaan hojjetu keessaa ka deeggarru jira ka dura dhaabbannu jira. Yaa tarkaanfiin inni Amaara irratti fudhatu mormina akka sabaatti ka Tigraay irratti fudhatamaa ture mormaa turre walumaan. Kan argitee naannoo Oromiyaa hunda buqqisu kana hin mormina. Yaa so akkas so wanni jiru nagaadhaan araaraan furu. Wanni araaraan furu hin jiru. Waliin haasa'uudhaan furu. Tana jenna. Yaa. Amin ani eega welkaamame amma guyyaa sadii bar seene ture amma seene dheengadda seene amma guyyaa sadii. Ayyee akkasii kan ammarraa odeeffannoon haaraanis waanuma ammaa karaan naannoo adda addaa hidhame kana kabiraa haala yerootiin waan argame waan guyyaa keessa argames yoo qabaadhe yoo dhagaye miidiyaa adda addaa irraas waan dhagaye isiniin hin ga'a yeroo gaarii isiniif haa ta'u walitti deebinaa nagaatti naa oolaa.